waan onnee namatti dubbate mucaan waa'ee shirkaa dubbate sun rakkoon ummataa ta mootummaan jahuusaati yaddu walii si deemi awaanin beekuu fi ragaan qabu osoo si dhiine biyyaan gubata waan namni keenya keessa jiru wallaahi namni oromoodhaa namni biyya sanii akka ammaa kana takkaa dararamee salphateen beeku kuni anjoollee ammaan gora jirtu ammoo muufii miti it's a fact mee keessattuu warri biyya alaarraa biyya san dhayitan abbaa feetan deeggara mootummaa deeggara barbaaddan garuu finfinneef adaamaaf dirree dhawaa teessaniin deeggarina yoo sodaattan miilaan adaamaadhaa bahu sodaateeti adaamaa ta'ee mootummaa faarsa kijibaan boosan dhaquu hin danda'u wanni kijiba sodaree dhaquu hin danda'u gabba'uu hin danda'u maaliif tokkotu takka milishaatu miila isa cabsa takka qacaaqatu harkisee fuudhee deeman namni keenya dur gabroomaa ture hidhamaa ture bayee galuu nu magala ture arra bayee hoggaa galuu bara salphinni irra ga'u akka fedhe cabaqan akka fedhe tuman sangaarraa qalatan sangaarraa gurguratan wanni dubbachaa jiruufis salphinni kuni keessattuu zamana oromoon biyya bulchitutti ta'uunsaa qaaniidhaa jechuun itti qaanfachuudha qabna jechuudha